Midhaan of galchaa'ii bilbilatu narratti bilbilamee ani asii kanallee nan dhiqaa jechuudha. Yaas boonjidhaan nan dhiqaa harkatti yeroo kun waqtiin keessumaa qorra waan ta'eef fuufii kaawwadhee yookiin immoo gaantii jechuudha. Na girgiddaa irratti qabee gara dhiqaa dhufaa guyyaa sanbataa akka kanattiin kan dabarsu harri sanbataa viidiyoo kan lakkisee kan hin beeku malee guyyaa waraaba jiru jechuudha. Kawan hundumaaf wanti hin darbine hin jiru hin darbaa hojiin gaariidha akka ani isinitti toluu dhiisuu danda'a garuu namni yeroo dalagaa viidiyoo waraabu baay'ee nan jaaladha jechuudha laaluu baay'ee osoo hin nufin irrayyuu deddeebi'ee osoo hin laalee bakka baay'ee kanatti tolu namni gaafa hojjechaa viidiyoo waraabuu dhugaa waaqa baay'ee laaluu nan jaaladha kanaafidha. Kunillee hojii ta'eeti jechuun keessa waan hin oolleefu hojuma kan hojjete hojuma taa'anii viidiyoo waraaburaan akka kiyyattiidha namni hundumtuu akkuma bifaan garagara ta'ee yaadni isaa fedhiinsaa garagaradha waan ta'eef kanaaf natti tolaanaanii isiniitiin jechuu barbaada. Akka kanadha. Tiisaamna kootini ani kan inni qopheeridhaani just wanta addaatiin osoo hin ta'in meeshaa dhiquutti bishaan xiqqoo qorraa ergaa ba'ee qorraa osoo hin jedhamin ho'a akkasaniis osoo hin jedhamin godhee waqtiin baay'ee qorra waan ta'eef mee ijoolleen beerut keessaa akkamii qorra akkamitti isin qabee jira surree irra isin uffachiisaa jira moo akkamii caama jaammarraanii. Baradoo bu'uu eegalee jira amma yaa nakkeena fakkaata gamma akkanatti saamunaa isaa guutuurratti godhee girgiddaarlee jechuudha ittiin jedhee jira bishaan qulqulluudhaan inni walee mee walitti deebinaa jechuudha. Kun akka kanatti bishaan qulqulluu fudhee cuubaa duraatii gadi walaa jireenya akkasiidha jireenyi biyya ambaa raabtiin qabu. Baazawee asitti duraanii akka beerutitti baay'een isaanii guyyaa sanbataa hin hojjetamuudhaan beeku keessa darbee nyaata guyyaa kana alaa fidatu ture duraanii amma garuu jireenyi guddiidha jedhu guyyaa sanbataa guyyaa kaan irraa wanta adda ta'e hin jiru isaanitti mana ooludha malee jechuudha. Na hojumaan dabarfama hojiin immoo bareedaadha. Jabaatanii hojjetan lafa yaadan ga'u hojiin nama kabaja malee nama salphisu jedhu miti abbaan hojii isaa jaalatee hojjete gaariidha jechuudha. Amma egaa bishaan irraa goggosee ka'ee kanatti fuudhaadhaan immoo egaa goggosaa meeshaaleen sokkeettidhaan yookiin immoo kaarabaadhaan hojjetan kuni jallisaa bileeni waan qaqqabaniif waanjiidha hojii wal argannaan gaariin ta'u. Kun goggosee ka'eetan jira meeshaalee asittiin guuree ture amma iddoo isaatiitti deebisaa jechuudha walitti deebinaa. Kinamma xumuree iddoo isaatti deebiseetiin jira haala kanaan sirreessee ka'ee baazawee iddoon biraanaaf akkana gaasii namni kan dhiqu laffisaa ganaan dhiqaa
iddoodhumatti innaa kana sin agarsiise malee jechuudha. Akkasittiin ratabnee jirra. Asitti immoo ixaana aarsuu fi waan biraa miti kaa yaaduma malee foolumaa fi malee gaazarrattiidha kanan qopheesse. Ixaana sinan qabaa. Ixaanuma biyya keenya san fakkaatame. Sanbata urgaa. Kana guyyaa gaarii qabaadhaa. Oolmaa bareedduu isiniif haa ta'u. Waaqayyo immoo iddoo fi haala jirtan hunduma keessatti isin wajjin haa ta'u. Tursii bareedaa yeroo biraa immoo qophii itti aanutiin akka walitti deebina abdiin qaba. Nagaa fayyaa keessan ta'aa. Horaa deebanaa.